jirutti argachuun qabamoo sanii walitti hiita masa'oo sanii maaf walitti hiita. Dhaggeeffadhu gaa guyyaa 15 Badri siin kennu siin jedhaan jiru. Ati galatoomi siin jedhaa jira. Ati gaafa sana mucaa haati du'aa jirtu naa hambifte bar. Haati sii duutetti ta'ee afteetti ta'ee rabbaa hambisuu fi hin beekuwan. Mucaa haati du'aa jirtu kana ta'us sana ta'us akkasiin nana baarre abaarsa na oolchiteetta amati. Ati nama galataatti ammas taanaan. Si galee gara lama jaza argata. Tokko amma maallaqicha bakka tokko galchisiin jedhu yoomii kaasatti wal jala galchite xiqqeessite maaliif 10,000 hin taane. Bakka rakkoon qabu soddoma dhufuu fi soddoma taanu tasii xumura 50. Tokkummaa dhagayi yoomitti 50 yoomitti galchite. Soddomatti si galche insha Allah rabbi achiin nu haa ga'u. Haqqiidha. Yoo immoo kaawuntiin naa banamte gidduudhaan wallaahi fayyaasaa si galcha qaba. Hayyee. Hojjetaan jiraan. Kaawuntiin jala qabe malee wallaahi kaawuntii koo gadhiifamnaan boruu siin galcha. Maallaqa warra akkaawuntii ansi erguurratti erguu dandeessa. Rakkoon qabu laa akkaawuntii kiyyanna jalaa qabamtee jirti beektaa kana rakkoon malekkoo hojiiyyuu akka itti hojjetu dhabeen jira. Kanuma. Tokkumaa maal jette? Maa Badri yaani sumatti dhabeetu sana. Jechuun deeggartee si biratti haasawwante. Waan inni jedhe dhageessa. Waan inni rakkachuu keenyatti himte rakkachuu keenyatti himne hin jenne bar. Ani waan inni jedhe dhageera dhagahuudha miti kanatti na gaafatte Badri. Garuu gurbaa sanaan tokkoffaa keessaa ba'e jedhiin lammaffaa. Akkuma sana fal'aanii dhiisi nurraa kalaas. Yoo inni amma viidiyoon balleessinarraa sababii birrii gatiin arrabsaadha Badri. Waan rakkoon qabu sanni sirreessina rakkoon qabu dhiisi. Ilaa kunoo. Arraba isaatiif tun ta'in galata ati gaafa sana dhaggeeffadhu. Wanni natti dhufaatu arrabaa ibsaa tun ta'in galata ati gaafa sana mucayyoon haadhanna jalaa du'aa jira rabbii jedhi jennaan gasti irra galcheen jennaan ati dhuftee waa'ee haadhaan danda'u mubaarak nan kaffala yoomnaa kennitu jettee sana garaana nyaata. Si galee ilaa. Barraa kaasaatuma waan mubaarakii wajji haasofne waa'ee maallaqa kana ani kabaayira namarra kaa'uun beeku hattuudhaa garuu irraa of eegaa kana maallaqa irraan fuudhaa. Namni kaayinummaa dila kana maraan deemu usaatuma wal la. Bakka bu'aan kee ol galee dhiifama naa gaafatu Badri. Waan rakkoon qabu baay'ee. Balchaa ibsaa dhiifama naa gaafatu. Nama biraas keessa galchee kanaaf siif ibsaa jiddu jira. Ibsaa maal natti yaada? Naani qoy reefa naa raara. Hattuudha irraa of eegaa jedhe. Ibsaa maal natti yaada? Mubee dhagayi waa ibsaa asirratti.